Dibata bakka nu gurraachate hunda luka harkaa fuula maadiyaatii fi akkasuma bobaa jalaa aangoo harka keenyatii fi qofa lamaan luka keenyaa hunda nurraa balleessu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu dirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakka nu gurraachate hunda kan nurraa balleessuu danda'u obsa yookiin akkasuma obsinee mana keenya keessatti wantoota dibatamus tahee kan faarmaasii irraa ogeeyyii fayyaa irraa hunda arganne yoo fayyadamne baduu ni danda'a. Garuu namni keenya akka waan hin bannetti dhibbatti famansiisa. Kanaaf har'a kan hin qabadhee dhufe dinnichaadha. Dinnichaan faayidaa guddaa kan qabuu fi gogaa keenya addeessuuf eessayyuu haa ta'u fuula, qaama, harka, luka fi ciqilee akkasuma morma keenya bakka nu gurraachate hunda isaa nurraa balleessuuf gahee guddaa qaba. Dinnichaan gogaa keenya haaromsuufis tahee addeessuuf shoora guddaa kan taphatudha. Akkaataan fayyadama isaa dinnichaa tokkicha ni dhiyeeffanna. Akkuma baratame biyya keenya keessatti wantoota hedduutu jira. Garuu ammootuyyuu wallaaluu yookiin obsa dhabuu irraa hin balleessu jennee abdii muruu irraa kan nurratti hafuudha. Fakkeenyaaf maadiyaatiin baay'ee rakkatan fuulli keenya boqoo, funyaanii fi akkasuma areedarraan kan nu gurraachatu namni abdii muraa hin fayyadamu jechuudha. Yeroo gabaabaa fayyadamee ofirraa dhiisa. Kanaaf dinnichaa keenya dhiqnee quuncifnee bulleeffanna jechuudha. Hanga xumuraatitti haasaa isinitti hin dheeressu viidiyoo kana ilaaluudhaan erga bulleessinee geessinee walitti kan deebinu taha. Maadiyaatiin eessumattuyyuu hin badaa nin deebi'allee garuu akka hin deebine nutu ofirratti daaknee bulleessinee erga geessinee jennee sirritti keessaa cuunfinee kun goysinee jechuudha. Kan keessaa bahee gogee jira. Haala kanaan kan keessaa bahellee gaagarraa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wantoota barbaadanii fayyadamuu dandeettanii fakkeenyaaf dinnichaa jiraa yookiin gattaa isaa keessaa geessine kana killee wajjiin akkasuma mootuyyuu sandawiishota adda addaa wajjiin fayyadamuu dandeenya. Karaa hedduun nyaataafis tahee dibata qaama keenyaa fuula keenyaa fayyadamuu ni dandeenya. Akkasuma mootuyyuu iskraappii qaama keenyaa godhuu ni dandeenya jechuudha. Iskraappii akkamitti goonaa yookiin ammootuyyuu akka qaamni keenya nurraa kan gugurraachate gogaan du'ee jedhe gogaa haaromsuuf yookiin ammootuyyuu qaama keenya akka gogaan gurraachate kun kan nurratti du'e akka nurraa akka kaacha'u gogaan haaroon akka nu bahuuf gahee guddaa kan qabudha. Yoo barbaadan haala margitan kanaan akkuma nama qixxaa godhu xiqqeessitanii gaagartanii firiijii yookiin ammootu baradoo keessa keettanii yeroo raftan galgala masaaja ija keessan jalatti yoo godhattan ija keessan jala kan gurraachate isinirraa balleessu akkasuma mootu shuntuura ija keessa ittisuu fi dhiitaa ija keessa hir'isu. Namoonni hedduun rakkina ija keessa gurraachinaatiin baay'ee kan rakkatan haala kanaanillee itti fayyadamuu ni dandeettanii. Kun akkasitti dhumate garuu ammootu amma kan itti deebinu bishaan dinnichaa jalaa baafanne qopheeffan. Yeroo hedduu himee jira meeshaa qulqullina qabu foolii nyaataa guutumaan guututti hin qabne dirqama haaraa ta'uu hin qabu. Wanni isinii himuu qabu foolii nyaataa qofa hin qabaate makarajiinis ta'a distiin ta'a wanni barbaadan ni taha. Akkasuma yoo bishaan isaatti naidhu dhabni dinnichaa akkuma margitan kana jalatti fechuu ila faayidaa sirritti qaba. Inni kun kan amma argaa jirtan adiin kun osoo jalatti nambisiin itti lolla'uun haxumaan sibiilaa osoo maankaa humaaman tahin haxumaa mukaatiin kan hojjannu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee namoonni hundi obsaan fayyadamaati ilaala. Rakkoon nama keenyaa hin fayyadaman guyyaa 2-3 fayyadamanii homaa jijjiiraman argina jira. Tokkoffaa nyaata gahaa, dhugaatii gahaa fi boqonnaa gahaa hin qabdan. Keessattuu shamarran keenya kan biyya keessa jiranillee hedduun isaanii biiziidha. Achi booda ammootuyyuu ni dhiyeeffanna hartee boqqoolloo hedduu qaama keenyaaf gahee guddaa kan qabu akkasuma bakka fedhe kan gurraachate yeroo gabaabaa keessatti kan nurraa balleessu bishaan dinnichaa kanatti daballee harcee boqqoolloo kana osoo harka keenya irraa fudhatiin akkuma yeroo hedduu baranne sanitti ibiddarra keenne daqiiqaa 2 hanga daqiiqaa 5titti eeynee hanga inni akka kireema ta'utti obsaan eeyna jechuudha. Harceen boqqoolloo kasirri bullaa'e maankaa tokko qofa jechuu yoo itti baay'iftanii jettan hedduu isin jalaa taha. Bishaan dinnichaa baay'ee isin barbaachisa. Erga inni ammootu wal fudhatee haala kanaan akkana tahee jedhe ibiddarra tursiisnu inni wal fudhatee akka kireemaa jennaaniin irrumaa fuunaa garuu ibiddarra keenya biraa deemuu hin qabnu waliin dhoofna jechuudha. Dhaabannee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni kana haasahaan isinii dheeressee isinitti himuutuyyuu namnatuyyuu hanga wal naa fudhatu jedhee biraa deemee yoo an deebuu makarajii qabate disti qabate jedhanii irraa dubbatan. Kanaa miti kana jechuun daqiiqaa muraasa daqiiqaa 2-3 dhaabattee harka osoo irraan fudhatii waliin dhoofte achi booda erga geessitee aanan dhangala'oo itti goota. Aanan dhangala'oo yoo hin qabaanne aanan harcee itti godhuu ni dandeetta. Rakkoon qabu garuu akkaataa biyya keenya haala biyya keenya keessatti aanan dhangala'oo argama waan ta'eef aanan dhangala'oo itti goone sirritti waliin dhoofne wal fudhachiifne. Hanga xumuraatitti ammallee viidiyoo kan koo akkuma itti fufetti jira. Obsaan dhageeffattanii akkasuma immoo gaafilee hedduu namoonni na gaafattan deebii as keessatti ni argattan.
viidiyoolee hedduu kan nagaafattan dhiifama wajjin of kolchaa isiniin jedha warri har'a waa'ee dibataa kanarratti viidiyoo haasaa kana fide na of kolchaa isiniin jedha as jalatti argattan namoonni hedduun viidiyoo hedduu nagaafatan viidiyoo hedduu hojjadhee jira kanasitti argitan bishaan abaabooti bishaan abaaboo yoo qabaanne itti goonaa yoo dhabne ammootu dirqamaa miti jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa keessattuu namoonni fuulli isaanii gogaa tahee yookiin namoonni qaama fayyadamtan dibata kana osoo zayitilee adda addaa zayitii zayituunaa zayitii loozii zayitii kookinatii wantoota akkanaa kana itti fayyadamtanii hedduu bareeda qaamaaf jechuudha garuu fuulaaf hin barbaachisu warri fuulaaf fayyadamtan akkasuma harkaafillee fayyadamtan qaama jechuun waan mormaa gatta'e guutuu isaatu akkasitti fayyadamuu ni dandeettani warri fuulaaf fayyadamtan ammootuyyuu bishaan abaaboo aananii fi harcee boqqoolloo bishaan dinnichaa haala ammaa walitti hojjedhe kana walitti hojjettanii hanga inni dirra kennatutti bishaan abaaboo yookiin mooyatal wardii jedhan san jechuudha itti naqaa hanga inni kireema tahutti waliin geettanii sirriitti wal dhooytanii wal fudhachiiftan sababbiin isaa inni jalqaba akka marqaa tahee waan wal fudhateef jechuudha harceen boqqolloo haaluma salphaa ta'een ibiddarra yoo ga'e sakandii muraasa keessatti ni furdata keessattuu kan faafrikaan qopheesse kan kaartooniin gurguramu sun hedduu bareedadha dibataaf qaama kennaaf kireemota adda addaa ajajamee nuu tahuuf jecha baay'ee faayidaa guddaa kan qabuu fi akkasuma mootuyyuu akka sirriitti kireema tahee laafee dirra nuuf kennatu nu gargaara kanaaf haaluma ammasitti argitan kanaan erga qopheeffannee jennee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa fuula keenya dhiqannee qaamas yoo ta'e dhiqannee ofirraa erga goysinee dibannee daqiiqaa 40 yookiin ammootuyyuu akkasuma daqiiqaa 30 turree ofirraa dhiqna jechuudha fuula keenya akkuma yeroo hunda baranne saamunaa fuula keenya madaala'u yookiin fuula keenyaaf ta'uun dhiqannee fuulli keenya erga gogee jedhee yoo barbaanne dinnichaa reefi qopheeffanne san sukkaaraa fi zayitii zayituuna itti dabaluun iskraappii yookiin ammootuyyuu fuula keenya daqiiqaa 5 hanga 10 dibnee itti riinee ofirraa dhiinee erga fuulli keenya gogee jedhee walitti makaa kana dibanna jechuudha fuula keenya akkuma yeroo hunda baranne sanitti fuula keenya dibannee nurratti hin goggogaa daqiiqaa 20 hanga 30 ofirra tursiifna ergasii ammoo ofirraa ququncifna jechuudha suuta suutaan ofirraa ququncifnee ofirraa kaachifna bishaan oowwan ofirraa lollaanee yookiin ofirraa dhiqnee booddee sanii xumura irratti bishaan qorraa ta'een fuula keenya lollaanna kana jechuun bishaan oo'an gogaa keenya akka banamuu fi akkasuma ammuutuyyuu saffisaan akka wanni dibanne kun nurraa ba'u yookiin nurraa dhiqamu nu gargaara garuu haa ta'u malee gogaa keenya banamee akka faangasiidhaan baakteeriyaa fi akkasuma ammuutuyyuu wantoonni rakkooleen ofirraa ittisnu kun gogaa keenya seenuu saffisaan nu gargaara waan ta'eef dafnee bishaan qabbanaayaa sirriitti tahee yoo lolla'anne gogaan keenya dafee duuduu akkasuma ammuutuyyuu kan qaawwa sababa iskraappii adda addaatii fi dibata adda addaatiin nutti bahee jedhe hin cufama jechuudha haala kanaan fayyadamuudhaan fuula keenya bareechifachuu hin dagatinaa yaada qabdan koomantiin barreessaa subscribe like gochuu hin dagatinaa